Gaafa jalqaba qacaramtan birii 100 qacaramtan jechuun dhuguma. Yeroon fuudhee 270 akkasii yoo. Mee seermooniin cidha keessanii akkam ture? Ofarees filadheera. Caammaa taakkoos kaadheera. Lubi Qannoo Galaan Gammadaa lubaa waldaa makaana Yesuusiiti. Garuu maqaa tajaajilaan qabattee mana kee miita yoo ta'e ijoollee kee miita yoo ta'e. Rakkoon kun rakkoo buruqfamee yookaan bira gahamee dubbatamee hin beeknedha. Wal gargaaruudhaan malee xuuxxoo ooluudhaaf namni dhaqu jiru. Ijoollee durbaa baay'een hiriyaa gaarii wajjin guddachuu danda'an asitti dhiisaniitu akka carraa diyaaspooraan tokko yoo dhufe achi galagalu. Sitti bu'amuu danda'a haala garaagaraa keessatti. Garuu fun jettee takkumaan biyyaan baddu. Yeroo tokko hiriyaatus dabarsee nama kennaa jireenya namaa diigaa. Al tokko jireenyi biyya kanaa wal lungeessu biddeen ishee xinnoodha. Namni waan jedhe haa jedhu jetteetu mucaan durbaa xobbeen jaarsattee dhumti. Waa'ee naqataa kana waa'ee jaarsummaa si'anaa kana maa'etu isa warqee qubatti naqanii mormatti naqanii footoo kaanii maxxansan kan. Deefumaa waxxaramee du'uun irra hin jiru. Immoo lafa deemee fuudhuu nan danda'a. Taataan qabu maal? Amma dhuftanii cidha eebbistanitti isin sarduu jedhani. Namooti ji'atti wal dhiisan baay'eedha. Sargi gurguddaa wal fuudhanii. Dhumarratti waan jettan yoo qabaattan immoo carraan isinii kenna. Ijoollee duwwaa miti gurguddoonnis amma dhumaatti waggaa meeqa wajjin jiraanna biyya lafaarra yeroon gabaabduudha. Hamma sanatti walii haa obsinu wala dandeenyu. Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Buddussee TV. Har'as immoo dhimma tokko Buddusseen isin biraan ga'uuf asitti argamnee jirra. Egaa yaada nu barreessaa jirtaniif, nu bilbiltanii nutti himaa jirtaniif, komantii nu laachaa jirtaniif guddaa isin galateeffanna kanneen nu jajjabeessitaniif hunduma keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Akkuma yeroo kaanii guyyaa har'aas Leensi Cukkoon keessummaa keetiif cukkoo dhiyeessinaan jette cukkoo bareedaa dhiyeesseera dhamdhamaa jiru. Keessummaan koo har'aa eenyu akka ta'an isinitti agarsiisatti aane. Isa kanaan alatti immoo asirratti beeksifachuun barbaadaa si wajjin hojjechuu barbaanna kanneen jettaniifis immoo lakkoofsi bilbilaa keenyaa asirra jira akkasumas keessummaa abaluu nu dhiyeessii hojjettanis immoo isin dhageenya. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa jalqabneerra. Guyyaa har'aa keessummaa nama guddaa namni baay'een keessan beektan namni baay'een jaallattan isaanirraa teessanii barattan tokko wajjinan jira. Luba Qannoo Galaan Gammadaa akkas jedhamu isaan. Baga nagaan dhuftan. Galatooma. Isinitti toleera? Baay'ee bareeda. Akkami cukkoo Leensi dandamtanii? Baay'ee mi'aa, baay'ee bareeda. Dhugaa? Dhugaa. Egaa bakka baay'ee dhattaniitu cukkoo baay'ee nyaattaniitu. Baay'ee bareedaadha. Isinitti toleera? Baay'ee natti toleera. Ulfaadhaa. Kabajamaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinis ajajachuu dandeessu. Leensi cukkoorra dhamdhamuu dandeessu isa kana isinitti himuun barbaada. Keessummaan koo har'aa Luba Qannoodha. Luba Qannoo wajjin maal haasoftaa jechuu dandeessu. Lubi dhufnaan wanta baay'ee kaasuu danda'ama, wanta baay'ee haasa'uu danda'ama. Mitiiree luba? Waggaa meeqa luba taatanii tajaajiltanii? Almost waggaa 30. Waggaa 30? Waggaa 30 ol. Luba taatanii? Hojjetaa wangeelaa taataniis tajaajilaa turtan sana dura? Gaafa jalqaba qacaramtan birii 100 qacaramtan jechuun dhuguma? Sirriidha. Sirriidhuma. Birii 100? Birii 100 birii 100 mana barumsaa macaafa qulqulluudhaa bahee birii 100 ni qacaran. Birii 100tti? Tokkuma maal? Waan biraan qabu? Birrii ture. Jechuun koo qallaba safaruun hin jiru mana kiraayee kan keessan keessa. Homaayyuu hin qabu. Waan tokko? Homaayyuu hin qabu 150 na qaxaraniitu booddee qaala gubaayeen jaarsolii waldaa bakkeetti faca'ee argame. Bakkeetti? Waraqatumsaa. Adiraashikeetti faca'ee argame maal jedhaa abaluu miilli isaa hin okkola sababii ta'eef iddoo aarsaan dhaabatu abalummoo maayyii miidha sababii ta'eef iddoo kana madaaluu kan jedhutu keessa jira. Achi gaafa ni dubbifamu rabshaa ka'ee kwaayirii keessatti gaafa ka'uu inni duukaa qaxarame tokko immoo 180 ture. Inni immoo haadha isaa sarrazame hankoo 100tti gad deebi'ee jarri warri kaan oliif gadi bittinnaa'e kanatti dubbiin jeeqame
Ani buma kootiin obsee jiraachuutti. Ji'a meeqa jiraattanii birii dhibbaan? Yaadadhu malee yeroo dheeraadha. Yeroo dheeraa. Yeroon fuudhee 270 akkasii hoo. Miindaa birii 270 futanii? Maali? Akkasuma hin danda'amu. Hin danda'amu? Isheen 285 laata? Isin caaltii? Xinnoo na caalti. Na caalti. Waaw. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isaanii wajjin haasawuu barbaada. Har'aa akkasiin haasaa keenya jaallattan immoo abdii guddaan qaba. Dargaggummaa keessanitti akkam goofareen filatu turtani? Bara keessan goofaree dheedhee. Goofarees filadheera. Caammaa taakkoos kaa'adheera. Caammaa taakkoo? Gabra Kiristoos kan jedhamu taakkoon tureera bara 1972 gara 75 gara sanatti jechuun surree isa jallisaa bal'aa tokko. Beelii jedhama. Taakkoodhaaf ta'a. Taakkoo isa jala dhoksitee kaa'ee yaabbilee deemta. Hojjaa sin dabalaa. Hojjaa sin dabalaa. Yeroodhas immoo maanni faashiniidha. Shamizii qollottaan saafaa addana gaggeeffachaa turtaniire? Shamizii maalama mormaatti qollofattaa'u. Ammasitti. Kanaaf yeroo keessanitti girgiraamu wayii turtanii jechuudha. Maali jechuudha. Yeroo sana Yesuusii wajjin hin beeku ani yaa'u taphadhaa nan sirbaa nan haasaa nan dhugaa akkuma dargaggeessa reef ga'u tokkoon ta'a. Namatti tola egaa lubi Qannoo Galaan Gammadaa lubaa waldaa makaana Yesuusiiti. Garuu waldoota baay'ee dhaqanii barsiisuu mitiiree? Biyya kana keessaa lafta hin dhaqiin eessarra. Iddoo isin dhaqeen hin jiru? Cheerchii Ortodoksiif Kaatolikii hin danne. Kana masgiidas dhattanii beektanii? Inni akkachisa qeen beeku isaan kana sadan hin danne. Kana bakka hundumaa dhaqanii tajaajilaniiru. Har'a qeesii kooka wanta baay'ee yeroo ammaa kana namni baay'een ittiin buune ishuu tokkoon isinii wajjin mari'achuu barbaade. Mee jaalala yeroo dargaggummaa keessanii yaadattu isin akkam ture isin biratti jaalallee qabachuun? Jaalallee qabachuun durii safuu qabaa. Ani ijoollummaatti jaalallee hin qabanne. Jaalallee hin qabanne garuu warra qabatan yommuu ilaalu jaalalli akka ammaa kana walitti hin dhufanii dargaggoon. Warratu wal ilaallata. Gatiittii wal gitu isaanii. Sanyii namaa dhugaa dur. Sanyii namaa eenyu akka ta'e eenyu akka sanyii namaa hin taane namaan galu. Akkas jedhu. Akkas jedhu. Kanaaf isaantu wal ilaallataa. Isa booddee jaarsatu intala keessan ilma koof naa kennaa jedhee ergata. Abbaa gurbaatu. Egaa jaarsoliitu dhaqee akka itti haasa'aa intalli hin beektu gurbaa. Wal hin beekan. Sirba jira dur. Sirba Mikaayilii, Idaar Mikaayilii, sirba Taayisaas Gabreelii, akkasuma Astiroo Maaramii kan jedhamu, sirba Masqalaa kan jedhamutu jira. Isaan kana keessaa yeroo sirbaa sana durbi qophaan nattu. Obbolaa ishee wajjin namoota amanan firootaa wajjin dhatti lafa sirbaa. Inni fuudhuu barbaadu immoo maqaa isheen dha'u. Gara isheetti sinsiqu. Fagoo dhaabatee haala ishee caqasa. Fagoo dhaabatee haala ishee hundumaa caqasaa. Hiriyaa isheetu namichi sun si ilaallachaa jira jedhanii itti himu. Akka kanatti itti himu? Dhoksaadhaan. Hiriyaatti itti hima dhoksaadhaan. Isa booddee isheenis of eeggatti. Egaa kanuma ilaalee galaa itti bu'u jaarsoliitu dhaqaa. Jaarsoliin immoo dhaqanii naqatu. Egaa baay'ee manatti tola deemsisaa. Isin mindaa birrii 200 wayiitiin ati warraa keessanis akkasuma ergatee mee seermooniin cidha keessanii akkam ture gabaabsitanii manutti himtu baay'ee maqaaltanii daggastanii biyya nyaachistaniitu barasan. Sangaa tokko qalleeniif isheen. Isheen mana isheetti qalteetti na biratti qalleerraa unumatu baasee wacii. Sinumatu baase? Unumatu baasee nuuf waa qabatu anaaf waa qabatu nuu kennee naa kenneen tajaajilaadha. Sangaa tokko qallee namatu midhaan kuntaala 2 naa fidee
Kana booddee amantootatu dhadhaa fidee maal fidee biffeedhuma nyaatame warri galgala galani. Guyyaa garuu kookteeliidha. Akka sana. Galma guddaa keessatti kookteelii guyyaa kan ture galgala garuu biffeedhuma ture bareedaadhuma isaa. Mana isheettis akkasuma ture. Egaa baay'ee namatti tola. Haadha warraa isaanii tarii yeroo isaan waltajjii irratti barsiisan dhageessanii beektu ta'e baay'ee nama cimoodha. Yeroo isaan tajaajilaaf ba'anii dhiisifatan itti dukkanaa'u fa'aa waafaas jala kaawwatanii ba'uu jedhan isaan amma nutti himu. Gadi ba'anii na eegodhan waan sana fa'aa nutti himame. Warqeen cimtuudha gootadhasi. Keessumatti yeroon shiroo meedaa ture. Halkani kanan galuu sababii ta'e walgahii sa'aatii 5 booda gallaa sa'aatii 6 booda gallaa warqeen haaduu shunkurtii qabattee suuqii jala dhaabatti. Bakkee. Ispaaltiitti as baate miila karaa deemtee dhuftee haaduu shunkurtii ishee qabattee achi dhaabattee na eedde. Yoo waa tokko dhufee keessa kaa'udha. Kan oolan qabu. Natti buunaan oolan qabu. Kanaaf cimtuudha. Jechuun namni baay'een amma gaardii qaba. Gaardiin keessanii. Warqeen cimtuudha. Tajaajiltoonni baay'een amma gaardii qabu. Lubi qannoon garuu gaardii ta'ee Waaqayyoo gaditti kan itti ba'ee isaaniin barbaadaa ture haadha warraa isaaniiti. Ammas itti buuteennaan sin jaallattu warqeen. Ammayyuu. Lola yoo aduu baachuu baattayyuu seera haalatiin itti buuteennaan sin jaallattu. Si dubbisuun barbaaddu. Ammayyuu sireesiidha. Sireesiidha. Natti buunaan sireesiidha. Haadha manooti baay'een egaa abbaa warraa isaanii hin jaallatu kan addee warqee garuu natee warqee dhiifama baay'ee addadha. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee isin jaallanna nu jiraadha ammayyuu gatii isin akkas kunuunsitaniif wajjin taataniif lubii qannoon akkasitti dhufanii nu tajaajilu baay'ees jaallanna. Egaa erga hamma kana waa'ee keessan kaafnee waa'ee maatii kaasneeti. Akkam isaaniif yeroo laattu isin tajaajiltoonni baay'een maatii isaaniif yeroo hin kennani. Sanbata waldaa ooluu dafinoo facaasaa boqonnaan yeroo isaan ijoollee isaaniif maatii isaanii wajjin qabanii xinnoodha. Jireenyi tajaajiltoota baay'ee ijoollee isaanii gaafa ilaalamu amma nama sodaachisa. Akkam isin yeroo qabdu? Ulfaataadha wanta akkasii baay'ee si rakkisaa. Namni iddoo gaafatamummaa jiru innumti kaaniyyuu akkasumadha. Loltoonni akkasii, hakiimonni akkasii, ministeeronni akkasii, namooti baay'een akkasii, tajaajiltooti immoo moor akkasidha. Isaanuma keessaa tokkodhanis. Manaaf yeroo kennuun baay'ee barbaachisaadha. Manaaf kennuu dhiisuun yeroo kennuu dhiisuun dhiibbaa ofiisaa qaba. Miidhaa ofiisaas hin qabaata. Garuu amma naa danda'ametti na yaala. Garuu kenneeraa jedhee ofimuun nan saalfadha. Yoo ta'eyyuu atteenshiiniin koo ijoollee koo wajjin jira. Mana barumsaatti nan takkataattalaa, horii isaanii natu kaffalaa. Yeroo isaa eegee horii barumsaa isaanii kaffalaa, dabtarii isaaniitti homaa waan isaan barbaachisutti ittiin hir'isu. Daarri isaanii qallabi isaanii ni hir'atu. Yeroon argadhu immoo isaanii wajjin hin haasa'a. Haadha manaa koos na hubattisi. Yeroo aartee dheekkamtu immoo jiraata dirqama waan gootu hin qabdu. Dheekkamtii garuu ati immoo haati manaa koo natti dheekkamtee qiddaasee dhiiftee mana hin ooltu. Itti gaafatamummaadha. Lallaba qabdu waldaa garaagaraarraa affeeramuu dandeessaa, konfireensii affeeramuu dandeessaa. Sun hundumtuu dubartiidhaan miidhaadha. Achi guyyaa 3-4 bultee dhuftaa. Sa'aatii misaatti daftee hin galtu. Waldaadha yommuu biyyi gara mana isaatti galu ati immoo namni gara sitti dacha'u jira. Isaaniin keessumsiiftaa. Isaaniin haasofsiiftaa manatti fiigdee hin galtu. Qanii ayyaana waggaa nyaata qopheeffatanii taa'anii si eeguu. Hoolaa yoo qalannee, daaqqoo yoo qalannee, lafa abbaan manaan jiraannetti nyaachuu hin saalfatu. Aadaadhuma keenya sababii ta'eef. Inni kun amma tokko hin ulfaata. Hamma kootti tiriit gochuun ayyaala. Hamma dandeessanitti. Man danda'utti tiriit gochuun ayyaala. Garuu akka warra kaanii fudhee soodaree langaanoo kurruuftuu shirri kana deemu tokkoffaa ikoonoomii isaas hin danda'u.
Lammaffaan immoo yeroo isaas hin qabu. Yeroo isaas hin qabu. Yaa. Yoo badaa ta'ee biyyuma keessaa wajjin bahee laaqana nyaadhaa. Ijoollee koos ta'e ishees. Kan achi manumatti waan godhannu godhanna. Yeroo shirri hin qabnu keenya yeroo tajaajilaati. Yeroo tajaajilaati ta'us garuu ijoolleef maatiif namni hundumtuu amma deebi'ee galgalli isaa gara maatiiti. Yoo dhukkubsatee yoo rakkoo wayii jiraate yoo itti toles yoo milkaa'es ijoollee isaati sababa ta'eefi. Dhumni sadha. Tajaajilaa baay'een immoo akkuma ammas hin jettan tajaajila irratti xiyyeeffata malee maatii itti deebi'uudhaaf badaa rakkinatu uumamaa. Kanarraa kan ka'e mana tajaajilaa baay'ee keessa iyyuu rakkinni jira jedhama. Baay'ee jira. Baay'ee jira. Jarri kun maaliifi situ waamame malee isaan hin waamamne. Gaa'ilaan sitti dhaban malee akka kee daayireekt kooliin arganne. Kanaaf immoo akkuma namaa jiraachuu warra barbaadanidha. In ulfaata. Garuu tajaajiltooti wanti nuti bakkee turruuf beekamuu qaba. Waan mana keenya buufneef beekamuu qaba. Yaada kan biraatti qabamnee fudhatamnee xuraa'ummaatti sokkinee selfishness isatti qabamnee sokkine yoo ta'e badii guddaadha. Yoo dhuguma hojii Waaqayyoon nu fuudhee sokke ta'e immoo gaariidha. Hin hubatu dubartoonni iyyuu. Hin hubatu isaan. Ijoolleenis hin hubatu. Garuu maqaa tajaajilaan qabattee mana kee miita yoo ta'e ijoollee kee miita yoo ta'e isaaniin baddalta yoo ta'e Waaqayyoon dheekkama. Waaqayyoon dheekkama. Ani nan ba'aa yeroon ba'uu tajaajilee koo yoon ba'uu ofii kootii yooni akka carraa waan akka foonii waan nyaata gaarii ta'u akka carraa tajaajilaati yeroo argattee nyaattu an kiiloo isaa bitadheen gala mana kootiif. Manatti immoo. Ijoollee koo biteen gala. Wanti kiisii kootti waa argadhe ijoollee koo biteen gala. Mana kootiif haadha manaa koo biteen gala. Yoon danda'e immoo fuudheen ba'a. Yeroo hunda garuu fuutee ba'uu hin dandeessu dubartii ikonoomii biyya kanaatti qeesii taate. Egaa akka hamma ammas hin jettanitti rakkoon kun rakkoo buruqfamee yookaan bira gahamee dubbatamee hin beeknedha. Mana baay'ee keessa rakkinni jira, tajaajiltoota baay'ee keessa rakkinni jira. Akkuma sana ta'e immoo haadha manootiin tajaajiltoota baay'ee galateeffamuu qabu. Hubatanii yeroo inni bakkee turus yeroo haalota garaagaraas danda'anii obsanii abbaa manootii isaaniitii wajjin ijoollee isaanii wajjin jiraachuudhaaf dhama'uun isaanii gatii guddaadha sababa ta'eefi carraadhuma kanatti haadha manoolii baay'ee galateeffachuutu nurra jira. Abbaa manootiin immoo maqaa tajaajilaatiin qabatanii iddoo biraan turan taanaan dhimma biraa keessa hin galan taanaan waamicha isaaniiti. Inni kun mata duree bal'aadha iyyuu. Inni kun bal'aadha. By the way ani jalqabuma yeroo fuudhuudhaaf jedhee Waaqayyotti kana ni madhee ani waa lama hin danda'u. Mana keessa, hojii qe'ee keessa, hojii jireenyaa kontirool gochuu natti ulfaata. Dubartii mana baachuu dandeessu naa kennee jedheen kadhadhe. An tajaajila kooti kallattii tajaajila koo duukaan bu'aa isheen immoo kallattii mana bulchuu qabattee jirti. Kanaaf manni keenya maqaa isheetiin yoo makiinaa qabaanne maqaa isheetiin yoo horii qabaanne maqaa isheetiin lafa seeraa lafti dhaqamu hundumtuu maqaa isheetiin isheetu raan godha. Ani mantaa'aadha. Tajaajiluma koo irratti duwwaa xiyyeeffadha jedhu fokas godha. Yommuu isheetti ulfaatu immoo yommuu isheen fiil gooteetti dhaga'amu immoo taa'een kolfa jechuu miti. Taa'een kolfa jechuu miti. Biran jira yaadaan. Biran jira humna horiinis nu biran jira. Isuma waanuma hundumaan iyyuu duukaa jirtu. Ijoolleen keessanii eessa jiru mee? Mucaa isheen inni jalqabaa barumsa fixee mana jira. Yeroo Waaqayyoo eeggachaa jira. Mucaa isheen talaa immoo maal barate inni? Inni barumsa paralaalii digirii 2 baree. Tokko baayoloojiidha. Tokko immoo ikoonomiksiidha. Ikoonomiksii barana eebbifamaa laata barana fixalatti fakkaata. Akkasii
isheen durbaa maddisinii barti. Haa ta'u carraama kanatti namoonni carraa hojii qabdanii luba yoo qunnamtan mucaa isaanii duwwaa otoo hin taane namoota baay'eedhaaf balbala banuu dandeessu. Mucaa keessan ishee durbaa baay'ee macimtuudha, baay'ee ma jaallattu isinis? Mucaa nama dhageessudha saabiteef nan jaalladha. Na dhageessi akkan ishee qabsiisetti naa guddachaa jirti jedhee yaada. Mucaa Waaqayyoo jaamaarraa ishee hambisu bakka ijoollee gaariidha. Zirzirii baay'ee nan barbaachisa. Ilmi keessanis ilma tokkoof intala tokko qabu lubii qannooni ijoollee baay'ee namatti tolanii keessumaa mucaan isaanii ni dhiiraa muuziqaa taphataa ishee durbaa immoo isaan kitaaba tokko bitanii dubbisanii jennaan akka carraa ni samman isaanitti yaaddutti kitaabicha galgaluma tokkotti fixxeetu ibsanaa laatti jedhan miti. Akkasi dubbisti. Baay'ee dubbisti ibsanaa laatti. Vooliyumii guddaa dubbistee buluu dandeessi. Baay'ee dubbisti. Haa ta'u gaamee qeessi amma xinnoo ishee dhiyeenya kana lubii qannoonii sooshaal miidiyaa irratti tuman taa'ee ilaaluuti. Siyaan egaa hojii kana wajjin ergan jalqabeeti namni kan biraa immoo maal jedhaa jira wanta jedhus nan ilaala sababa ta'eefi akkasettaniitu dubbattu. Yeen taloo ettanii gaaf tokko sooressa jetteetti neerumini hiyyoomee si salphisaa. Hiyyeessa jetteen tuffatini sooromee si salphisaa. Eenyummaa isaa laliitti heerumii jettanii barsiisaa turtan. Maalirraa kataniitu? Kuni waan isiniyyuu jechuu qabdani namni nuti kamiyyuu jechuu waan qabudha. Nama haalarra dhaabatanii gaa'ela dhaabbachuun baay'ee balaa qaba. Yoo sooressa jettee ilaalte namni kassaruu danda'a, hiyyoomuu danda'a. Silayyuu birriif jaallatte sababii ta'eef gaa'elicha dhiiftee sokkuu dandeessi. Hiyyeessa jettee yoo balfitee dhiiftee bira dabarte immoo borsooromee makiinaa qabattee ishee bira darbuu danda'a. Gaabbite immoo haadha manaa namaa inni kan biraa fuudheera galagalfachuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu silumaa wanta yeroo irra dhaabachuurra maalummaa namaa personaalitii namaa beekanii isuma sanarra dhaabatanii amantii isaa, personaalitii isaa, dandeettii isaa, humna gara isaa ilaalanii heerumuu fuudhuutu baay'ee barbaachisaadha. Wanti gizaawin narca'a. Wanti yeroo narca'a. Narca'a. Namni baay'een dhibba keessaa dhibba yeroo ammaa kana keessattuu dargaggeessis haa ta'u dargaggeettiin waanuma dhumee barbaada. Waama qophaa'e barbaada. Jedhamti waama qophaa'e. Inni kaan immoo umuriin isaa deemeera baay'ee seexinnoo ishee barbaada. Inni akkuma namaa baratee waajjira tokkotti qacaramee yookaan baankii tokkotti qacaramee jiru immoo jireenya mo'achuudhaaf fiiga. Gaaffinni itti dhufu sana deebisuudhaaf dhama'uu hin danda'u warra kaanii wajjin. Haalota kana yeroo ilaaltan haala gaa'elaa yeroo si'an haala dargaggoonni keessa jiran akka sila jettan kan keessanii sanaa wajjin akkamitti wal bira qabdan ilaaltu. Ilaa waa'ee gaa'elaa yommuu dandeessu yaaddu qophaa'atan dhaqaa inni jedhu kun baay'ee dogoggora. Gaarii fakkaata. Qophaa jechuun mana qophaa, makiinaa qophaa, jireenya qophaa, everything is available ta'ee guutuu ta'ee dhaqaa yommuu jedhanii inni qopheessu sun immoo gaaf tokko akka itti dhufenetu beekaa jedha taa'ee. Taa'ee. Gaaf tokko dubbachuu hin hafuutire akka itti fidenatu beekaa ittiin haasa'iin jedha. Which means ati keessaan qabdu jechuudha. Karaa kan biraa. Karaa kan biraa. Kanaaf akka sammuudhaa reebamuurraa utuu wajjin guddatanii gaariidha. Utuu wajjin guddatanii, wajjin hojjetanii, wajjin dhama'anii. Wanti ati lafaa fuudhee utuu ittiin dadhabiin fudhattu qabaasaan beektu. Hin dadhabnes dafqa kees miti yaadannoon qabdu lafumaa fuute sababii ta'ee fi baay'ee sin mararu. Akkas jechuun immoo gaa'elliin cabaa hin badaa jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiirris ta'e dubartiin dadhabbii tokko malee gaa'ela keessa jiraadhaa wanti jedhamu baay'ee dogoggora. Wal duukaa dadhabnee
macaafa lallabaa irraati yommuu dhattanii dubbistanii tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaa yoo tokko wallaansoo qabee lama ta'anii dura dhaabatu jedha. Humna caalaa yoo ta'e lama ta'anii dura dhaabatu hin mo'achaadha. Wal gargaaruudhaaf gargaartuu jedhamoo seera boqonnaa lamarraa dhattanii immoo dubbistanii. Wal gargaaruudhaaf malee xuuxxoo ooluudhaaf namni dhaqu hin jiru. Xuuxxoo manatti amma hojjettee wal duukaa jiraachuu wal gargaaruu qotiyyoo waliin camadaman beektamni wal duukaa harkisuu ulfaata isaa hamma yeroo hiikkaa isaa ga'utti wal duukaa gootatuudha malee baasa ulfaataa sana tokkorra kaatanii taa'u hin jiru. Kanaaf namni yoo gaa'elatti litu hojjechuu akka dhaqu beekuu qaba. Jajjabaatee gaa'ela isaa dubartii irratti dhiisuun irra hin jiru dhiira irratti dhiisuun ishee irra hin jiru. Walqixxee harkaa wal qabuu danda'u qabu. Tokko taanee amma. Kun amma fakkeenya gizee haasofnu ati asii miidiyaa kanarra hojjetta. Haati manaa kee immoo kun akaayii fiddee qopheessitee waan keessummaa keetti ittiin gammachiiftu sii gooti. Kanuma wal gargaaru jechuun. Kanumadha waan guddaa miti. Wal bukkee dhaabattu hojii kee gammaddee hojjettaa jechaadha. Kanaaf hojiin hojjenne isheedhaan jechuun dandeessu yoo waan kana fakkaatu qopheessite. Atis immoo jooraa anatu nyaata baaloo godheesin jechuun hin dandeessu kunoo iyyaa irta sagalee kee amma guyyaa guutuu wal gargaaru jechuun wal duukaa dadhabu jechuun kanadha. Egaa amma sababani gara sanaa dhaqee fi ijoollee durbaa baay'een hiriyaa gaarii wajjin guddachuu danda'an asitti dhiisaniitu akka carraa diyaaspooraan tokko yoo dhufe achi galagalu. Inni kun reefuu harka duwwaadha, inni kun reefuu qacaramaa. Mindaan isaa baay'ee xinnoodha. Wallaansoo biyya kana wajjin jira. Inni sun immoo tarii waggoota murtaa'e walitti qabee baay'ee iyyuu caalaa ni ta'a. Yookaan dargaggeessi tokkos taa'ee akkuma kana yaada isaa geeddaree ishee kana dhiiseetu maal qabdi maal laagoo jedhee ishee sana duukaa sokka. Kun amma jireenya namoota baay'ee miidhaan jiru. Ulfaataadha riizaaltii isaatti kan inni agarsiisu. Ijoolleen durbaa baay'een cabaniiru. Dhiirri baay'een cabaniiru. Namni hiyyumni biyya kanaa baay'eetti ulfaata. Hojii argachuun baay'ee ulfaata. Nagalanii buufachuun baay'ee ulfaata. Al tokko jireenyi biyya kanaa wal nun geessu biddeen ishee xinnoodha. Kanaaf gar tokko qufee bulaa gar tokko gabu bulaa. Ardii Afrikaa kana keessatti. Isa baqaaf jecha maal jedha Oromooni? Namni waan jedhe jedhu garaan achi narraa jedhudha kajeelaan jedhu. Akkasitti namni waan jedhe jedhu jetteetu mucaan durbaa xobbeen jaarsatee dhumti. Garuu achi geessee gaa'ela taatuun ta'in jaarsa dhiittee kuffiftee baddi. Achitti immoo. Achi ga'ee dargaggeessis dhiisee bada. Waa'ee lola guddaa miidhaa guddaa kan walirraan ga'an baay'eedha alatti. Jireenyi abshaalummaa gaarii miti. Yoo sagalee waaqayyoo akka bofaa haxxee ta'a akka gugee garraamee ta'aa jedheyyuu dingatuma kee yoo jiraatte gaariidha. Hubannaa qabaatte. Akkuma tasaa. Akka tasaa kee yoo jiraatte malee. Abshaalummaadhaan haxaarummaadhaan hin godhadha yoo ittiin baatu. Kanaaf ala ba'anii an du'arra bu'an jiru. Du'anii kan dhufan kan nuti reeffa isaanii geggeessine baay'eedha. Dhiiras durbas. Waaqayyotu namaa kenna jireenya. Umurii dargaggummaatti baay'ee barbaachisaa kan ta'u tasgabbaa'uudha. Yeroon sun immoo tasgabbaa'uudhaaf baay'ee ulfaataadha. Volkaanootu guutuudha saabitee hin tocho'an. Hin dhaga'amu. Egaa wanti amma jenne kuni bal'aadha wantichi. Takka maatiinis barbaade hin fidaa. Akkas godhii hin jedhaa. Yeroo tokko hiriyaatus dabarsee nama kennaa jireenya namaa diigaa. Kanas haa ta'u sana garuu walii wajjin hojjetanii guddachuun hin danda'ama. Akkuma amma lubii qannoon kaasan gajjallaadha kaatanii amma irraatti isaanuma wajjin jiraachaa jirtu. Waaqayyo isaanuma wajjin isin eebbise. Isaanuma wajjin iddoo garaagaraa dhaxxanii jaguuttu. Waaqayyoof galatu kunuun nunis Waaqayyo nu kabajee jireenyuma nagaa tokko jiraachaa jira. Waaqayyo wanta dhabee hin qabu.
Isa kan biraa yeroo ammaa kana takkamee argitanii beektu jedhee yaada marsaalee hawaasaa irratti. Waa'ee naqataa kana waa'ee jaarsummaa si'anaa kana maayettu isa warqee qubatti naqanii mormatti naqanii footoo kaanii maxxansan kana. Argitanii beektuu laata isin? Ilaa qabaattee jennaani. Humni isaa jiraate jennaani. Biyya lafaarra si'a lama jiraattu yoo godhatte gaariidha. Jira yoo ta'e. Jira yoo ta'e. Ansi akkeessuudhaaf fedhee yoon itti rarra'e garuu jireenya kobba dabbadan fanadda'a. Wallaansoo ta'aa jira miti? Si akkeessuun narra jiru. Limoozinii ati ittiin gadi fuutee kaadha jedhee ofumaa waxxaramee du'uun narra jiru. Immoo lafa deemee fuudhuu nan danda'a. Hin taataan qabu maal. Akka abaluun boquu nama jallisaa sirbaan boquu nama jallisaa warri keenya. Qabaattee jennaani warri qabanii warri jireenya qabanii isaanis ooveriin barbaachisaa miti. Beelaan nu bukkee jira. Namni uffata hin qabne hiyyeessi nu bukkee jira. Ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne baay'eedha. Dubartiin abbaa manaa hin qabne jaartiin dulloomte haati hiyyeessaa baay'eedha. Selfish ta'uu dhiifne sargii keenya likkumatti bareechanne garuu immoo yoo waaqayyo harka nu jiisee waa qabna ta'e immoo utuu danda'amnaan cidhi keenya bori jennee namootuma yartuu isheetiif waa goone ijoolluma yartuu isheetiif waa goone gammachuu keenya hirmattuu gammachuu keenyaa yoo ta'anii namni hiyyeessaaf kennu waaqayyoof liqeessaadha sagalee waaqayyoof liqeessaadha. Kanaaf yoo likkii darbuu baate baay'eedha. Garuu dubbiin gaa'ela cimsu baay'ina makiinaa veelloo gatii cimaa yookiis cidha guddaa isaa miti. Dubbiin jireenya isatti fufudha. Kanaaf iyyuu namni dhugaatti hin amanu taanaan namni waan gowwoomsu tokko showuudhaaf jiraata yoo ta'e namni baay'ee rakkitaadha yookiis of agarsiisuuf jiraata yoo ta'e. Garuu dargaggoon lama akka waldaa kiristaanaatti yoo haasofne waldaa dhaqanii luba isaaniitti himatanii barumsa baratanii sanbata duraa ta'u sanbata guddaa lamaanuma isaanii ta'anii yoo barbaadan goddanyaa tokko lama bukkee qabanii yoo eebbisanii wal fuudhanii gaariidha. Sammuun isaanii kisiin qabu. Nagaa qaba. Sammuun isaanii nagaa qaba. Waldaafis gaariidha. Waaqaafis gaariidha. Maatiifis gaariidha. Iddoo tokko tokkotti maatiin ooverii akka nama horii gurguratuutti kanatu hafee kanatu hafee kanatu hafee jedhanii ijoollee as cannaqan jiru. Inni gaarii miti. Warqee fidaa, wayyaan manaa fidaa, maaloo manaa fidaa, maali gurbaa kanatu jiraachisaa ture durii uffataa turan miti. Haala amma kana cannaquun waan hin gochuu danda'u godheennaan ijoollee wal jaallatu walii galaniiru taanaan abbootiinis haatiif abbaanis yoo yaadaniif gaariidha. Ijoolleenis na argaa jechuurraa yoo waaqayyo isaan arge gaariidha. Likkii dhumatti wayya waan hundumtu waan likkii darbeen ta'u. Kanaaf gituma isaatti bareeda. Gituma isaatti bareeda. Duwwaanis si rakkisaa al tokko tokko duwwaa see godha yommuu jedhanis bar tokko namicha tokkotu kookteeliidhaan fuudhe. Naa buleettii qeesbalnaa amma gara gooftaa dhaqaniiru. Akaayii wayii akaayii magogduu wayiitii garbuudhaa fi akka maashinii ijoollee nyaattu. Kuksii wayii akkasii achirra kaa'anii kennanii fi ganamaa jalqabnee immoo achi oolle. Ho'aadha koo achi biyyoo nyaattu maali kana akaayii koo shoree nyaachuuf anas ooleeni achi kennan hin barbaadu kana darbatanii namatti kennani. Warri gurguddaan namooti gurguddaanis yeroo si qoran jiru. Yoo nama hin waamte nama hin waamin. Yoo waa goota ta'e immoo waami nama. Waan gootu taanaan ufumaa nama waamteef hin abaarsiisisin. Sargii kee raawwadhuuti gal. Waaqa kee kadhadhuuti gal. Kanuma. Wanti guddaan akkasiin jala murtanii barbaadu as biratti
Dargaggeessi tokko intala tokko wajjin wal jaallateera taanaan gara waldaa kiristaanaa dhufee barumsa baratee lubii isa eebbisee yoo ba'ee soke gaarii moo gaarii miti? Maali gaariidha. Ijoollee baay'een jiru. Ijoolleen akkasitti geggeessine baay'eetu jiru. Fakkeenya gaarii isaa biteef maqaa isaadha. Eliyaas Bantii ati faarfataadha. Mucaa beekamaa nama guddaadha. Ati manaa isaa mana koo bulte. Inni immoo mana isaa bule. Ganama kaanii waldaa dhufan. Gaa'elanatu barsiise. Ganama kaanii waldaa dhufan. Amma sa'aatii waaqeffannutti, amma sa'aatii faarfataadhaatiin dhumaa ga'utti waldaa makee taa'an Eliyaas. Intalli immoo kiyooskiin jirti balbaluma waldaa isa kee teessi. Gaafa sagantaan ka'u intala kee fidadhu meenye dhaqee fidate. Nan eebbisee hin sokkan lamaan isaanii bakka. Kanuma. Gurbaa tokko Paawuloos Ashiim kan jedhamu beekta ta'e beekta miti. Faarfataadha. Faarfataadha. Paawuloos Ashiimi makiinaa leensaa fa'aa oofa. Leensaa guddinaa. V8 bareedaa tokko qabata. Haadha manaa isaa gabbinaa kaa'atee dhufe. Kophaan isaa. Intalma ishee fuudhu. Namni kan biraan hin jiru. Inni makiinaan oofaa isheen gabbinaa bukkee teessi. Intala tokko duwweetu qabee elellaanii qabdu teela baattee teelaa teessi. Namni kan biraan jiru makiinaa kan biraan jiru. Jiraattee keen beekumma sanuu biiftuu booleetti lallabnee ililchinee maal goonee fuulatee badee nam tokko nu buna dhugin jenne kun ijoollee meeqa horanii barsiisaa jiru. Jireenya dinqii jiraachaa jiru gammadanii. Jireenya dinqii jiraataa. Dubbiin sargii irra miti. Isarra miti. Sargii guddaa godhatanii kan wal diigan baay'eedha. Harka qal'inaan wal fuudhanii immoo kan wal diin horanii sooromanii guddatan baay'eedha. Dubbiin ijoo dubbii isaa namaa galu dhokseen isaa namaa galu miiraan hooy hooy jetteennaan waa'een miiraa kun miirri dafee qabbanaa'a. Achuma ammee keessattuu keessa achi hin fagaatiin namoota yeroo gabaabaa keessatti wal fuudhanii yaadatu wal hiikan wal fuudhanii hiikan. Egaa maqaa namaa dha'uun bana barbaachisu asitti. Maqaa namaan dhoofnu garuu jira. Jira maali? Jira. Namni galgaluma fuudhee ganamatu isheen hin ka'iin ka'ee badde jira. Waldaamatti fuudhee garuu. Natti fakkaatu dhiisee badde nama hin beeknu tu beekta kaasuun barbaadu. Namooti ji'atti wal dhiisan baay'eedha. Sargii gurguddaa wal fuudhanii. Sargii beekamaan biyyi beeku wal fuudhanii ji'atti kan wal fuudhan bulanii kan wal dhiisan baay'eedha. Kanaaf iyyuu keessumatti amma yeroo kanaa maaliif dubartiin obsa akka dhabdes hin beeku? Dur dhiirri baay'ee hammaataa, baay'ee reebaa, baay'ee cabsaa, baay'ee rakkisaa. Amma seerri garaa garaatti ba'ee hin danda'u akkas hin godhu. Seerri waldaa jira, seerri mootummaa jira, maaloon jira, qabattisoon jira. Waan halli itti duudee amma dhiirri waayyuu naggaamu, waayyuun dubbatu. Tasgabbaa'eera. Yoo ta'e iyyuu hacuuccaan hin dhibachuu koo miti. Haa ta'u iyyuu malee obsa. Dhiirris hin obsu. Dubartiinis hin obsitu. Maali obsa malee hin jiru? Waaqayyoo wajjin obsa yoo ta'e malee wal duukaa hin jiru. Obsi hin jiru. Hiriyaa kee wajjin obsan qabdu taanaan hin jiraattu. Ijoollee kunoo kaameeraa maanii warra wajjin hojjettu kana wajjin obsan qabdu taanaan hin jiraattu. Obsa malee eessa dhabtee jiraachuu hin dandeessu. Miidhamuu dandeessa jireenya keessatti. Sitti bu'amuu danda'a haala garaa garaa keessatti. Garuu fun jettee takkumaan biyyaan baddu hin dhaabatta. Dabartee guyyaa haaraatti dabarta. Gaa'ela keessatti aartee ammaa haadha manaa ifatte jechuun aartee dubartiin si ifatte jechuun xoorinnatii baadimmeef Itoophiyaa jechuun miti Sumaaleef Itoophiyaa jechuun isaan waraaramanii kun amma walii wajjin jiru. Namni walitti dubbata kun uumamaa namni miira qabaa hin dubbataan haaraa. Garuu immoo dhiisee galgala of tasgabbeessee qabbanaa'ee jireenyatti fufuun hin danda'ama. Garuu hafuurri bara dhumaa kuni boqonnaa namaan kennu. Hafuura bara dhumaati gaa'elli akka hin dhaabanne kan godhu, ijoolleen wal naqattee seeraan akka wal hin fuune kan godhu, namni hudduu qullaa akka deemu kan godhu, namni seeraa ala akka adeemu kan godhu hafuura hamaadha. Namni waaqayyoon akka hin sodaanne kan godhu, namni namas akka hin kabajne kan godhu hafuura hamaadha. Namni waliin kabaju yoo ta'e
amma kunno eessaa baheetan raayidii kaffaleen si bira dhufe miti. Kabajan siif qabuufan dhufe. Ati immoo gara mana waamtee amma galgalaatti teessee na eegdi. Kabaja. Kabaja waliif hin qabnu taanaan akkamitti jiraanna. Kanaaf namni wal kabajuu qabaa, waliif obsuu qabaa. Wanta akka shaangulliitii kan hin dubbanne dubartiin hin jirtu. Dhiirri wanta akka roobootii wayiitis hin dubbanne saaloonii taa'uu akka masoobii warra keenya durii tokko saaloonii dhiirri taa'u hin jiru. Hin dubbata dhiirri. Gammachuu isaas hin dubbata, gadda isaas hin dubbata. Dubartiinis akkasuma. Saalaan gargar ba'a miti. Miira malee. Dubartiinis aarraa hin dubbatti, gammaddaan hin dubbatti. Kana walii beeknee nama ta'uu ishee beeknee nama ta'uu isaa beeknee obsu. Kanaaf obsuu qabuu dhaloonni amma si'ana jiran kuni gaa'ela kana hiikuu gaa'elli kun kan isaanii duwwaa miti baay'ee bahe. Kan waldaati, kan waaqayyooti. Kan biyyaati. Kan biyyaati. Ministeera eessaa fidama biyyi? Gaa'ela gidduudhaati. Gaa'ela gidduudhaa fida. Luba eessaa fida, paappaasii eessaa fida, jeneraala eessaa fida, paasterii eessaa fidu, qeesii eessaa fidu, dooktorii nama akkamu eessaa fidu, saayintistii eessaa fidu. Kana mana abbaa manaa gidduudhaa guuru mitiire kana. Egaa wanti lubi keenya jechaa jiran akkuma dhageessanii wanti hundumtuu gaa'ela keessa jira gatii ta'ee fi dhaloonni kan itti fufu, maatiin kan itti fufu. Waliif obsuun gaariidha, wal dhaggeeffachuu, wal hubachuun gaariidha. Qeesimee wantan isin gaafadhu hamma dhuftanii cidha eebbistanitti isin sarduu jedhanii yeroo tokko tokko. Cidhi eebbifamee jennaan raawwatanii namni isin yaadatu iyyuu hin jiru jedhan. Waan akkasii Inni baay'eedha. Inni baay'eedha. Namni hin bakka hin qabu. Hamma eessa geessettaa siin jedhu dhattee gaafate waldaa geessu hin dhufanii. Dhufanii waldaa yommuu ga'an immoo sa'aatii hin qabnu jedhu. Fixanii dhufanii. Isaan. Egaa akkuma isaatti tajaajiltaa waldaa keessaa obsite warra kana yoo arrabsites yoo adabdes gatii hin qabu. Isaan irra wal fuudhanii galu sababii ta'eef. Calluma jettee geggeessita akka amma obsa waaqayyoo sii kenneen. Garuu namni misaa nyaadhu tiraanspoortii ittiin galtu qabdaayi namni dhimma kee qabu hin jiru. Yoo tole nam tokko namni gaariin tokko gizee mucaadha ishee jedhu mucaa godhanneerraa nu gammadaa jedhu bilbilanii. Bilbilanii. Kanarraan kan hafee badaa miti. Namoonni dhugaadhumaan ta'anii immoo haadhaaf abbaasii ta'anii nama gargaaranis jiru. Ani doktoroota sadiin beekaa kanan isaan fuusise. Tokko asistaantii pirezidaantiidha Amboorraa. Tokko immoo piroofeesariidha magaalaa kana. Tokkos doktora ispeeshaalistiidha. Jarri kun dhugaadhumaan namoota gurguddaadhas doktorootuma lagiseen barsiisesi. Namoota yeroo rakkinaa yeroo maalii duukaa dhaabatanii isaaniin argeera. Kanarraan kan hafee yeroo fuudhaa keetti yartuudha. Namoota yartuudha. Ati sin eegdu bakka eegduu maal. Amma dhiyeenya xinnoo ishee natti dhagahame difirati baay'isee raayidii naa kaffali kaan jedhee dubbachuutti ka'e gaafa isaanoon beekanii maal gootanii. Amma dhiyoo kana. Raayidii kaffaleen dhufa waa'ee misaa dhiisi, waa'ee bishaanii dhiisi, waa'ee buna dhuguu dhiisi. Isaaniin qaxartee immoo misaa nyaachuun mana turuun maaloon hin jiru. Yeroo isaan dhufan hin beektu. Agabuu kee achi oolta. Isan gaafattu garuu mana keettuu daftee galuudhaaf raayidii kaffalii naa kaffalchiisiin jedhan namicha sana afeeru raayidii isa ittiin mana koo gahu. Maal gootaree? Egaa ulfaadhaa qeesii kun kabajanii dhuftanii akka kanatti walii wajjin yeroo dabarsuu keenyaa fi gaaffii yoo hankaase baay'eetu jira. Gaaffiin dargaggootaa baay'eetu jira. Dargaggoonni sagantaa kana dhaggeeffattan keessattuu gaaffiiwwan gaa'elaa wajjin wal qabate. Gaa'elatti seenuufis haa ta'u gaa'ela keessa jiraattanii gaaffiiwwan garaagaraa qabaattan yeroo dheeraa barumsa gaa'elaa barsiiftaniitu. Baay'ee barsiisan. Baay'ee barsiisaniiru akkuma kanas immoo maatii baay'ee hin gorsu. Barsiiseeras wal fuusiseeras. Tajaajila kaawunsiliingii siin kennu lubii qannooni barumsa sanas immoo barataniiru. Deebi'aniis immoo dhufuudhaaf fedha qabdu miti. Bilbilaan tekstii nu gochuu dandeessu, inbox gochuu dandeessu, meesej boksii irratti nu barreessuu dandeessu. Xinnoo ishee soorii yoo ati xumurtee. Hin xumurre carraanis ni kenna.
gaaffiiwwan qabdan bilbila asirratti argitaniin nu barreessuu dandeessu, inbox nu gochuu dandeessu, akkuma kana comment section irratti gaaffii kana nu gaafadhu jettanii kaa'uu dandeessu. Lubi keenya yeroo kan biraa dhuftanii gaaffiiwwan kana numa deebistu jedhetan abdii guddaa qaba. Deebitanii akkasiin dhuftan sababaan barbaadu. Dhumarratti waan jettan yoo qabaattan immoo carraan isinii kenna. Achumaan Buddusee TV kanas aluma tokkotti bu'aatii subscribe godhaa, jajjabeessaa mucaa kana jedhamee itti maadaraa keessa. Haa ta'u ani wanta ni dubbachuu barbaade kan biraani dhaloota si'anaa jedhanii isa balaaleffatan hin barbaadu. Jaarsolii gurguddaanis waan baay'ee utuu balleessanii argina sababii ta'e. Namooti horii qabanis, namooti mana qabanis, jireenya gurguddaa qabanis mana isaanii kan balleessaa jiran baay'eedha sababii ta'ee fi dhaloota si'anaa irratti duwwaa faraduu hin barbaadu. Ijoolleen gorsanii yennaan, sagalee waaqayyootti himanii yennaan, jireenyi toora isaanii qabatee jennaan, ijoolleen seera waldaas, seera maatiis eeguu barbaadan baay'eedha. Al tokko tokko rakkinaan oliif gadi bojoon jiru malee. Ijoollee duwwaa miti gurguddoonnis amma dhumaatti waggaa meeqa wajjin jiraanna biyya lafaarra yeroon gabaabduudha. Hamma sanatti walii haa obsinu wala dandeenyu jechuun barbaada. Ittaansee akkuma tamma jette yuutuubii Buddusee temni. Buddusee waan xinnoo irraa Buddusina. Beeka Budduseen qodaa xinnoo tokkodha. Illeetti bishaan dhuganidha. Ishee kanatti geeddarre. Kanaaf Buddusee kana ilaaluu hin dhiisina. Gammeenii baay'ee nama mucaa gaariidha. Namoota kakaasee waa hojjechuu nama jaallatudha. Kanaaf yoo bira dhaabattanii hin guddataa, hin guddifna. Kanaaf deebii baay'ee immoo arganna. Wal gorfannaa, wal barsiifannaa, wal gaafannaa, walii deebifnaa. Yoo dadhabne immoo beekaatti gaafanna sababii ta'eef yuutuubii Buddusee kana budduksaa isinis. Subscribe godhaa jedhaan. Budduksaa. Luba keenya baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja, na kabajanii dhuftanii sagantaa kanarratti dubbachuu keessanii fi akkuma nama jedhe immoo dargaggoonni gaaffii baay'ee qabu. Gaaffiilee sana nu barreessu, ani immoo deebisee isin waamee asirratti isin gaafadha, akkasiin dhuftanii deebii nu laattanis abdii guddaan qaba. Waaqayyo bara keessan hafetti fayyaa nagaa sinaa godhu, ijoollee keessan irra sinaa jiraachisu. Galatoomaa sinillee. Tajaajila keessanitti sinaa milkeessu, dhufuu keessaniif baay'ee fayyaa naa ta'a. Sinillee hojiin keessan milkaa'u haa guddatu. Ulfaadha. Hundumti keenya akka walitti guddannu haa ta'u. Kabajama. Thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota Buddusee TV luba Qannoo Galaan Gammadaa wajjin haasaanuun waa'ee jaalalaa, waa'ee gaa'elaa akkasumas immoo dhimmoota maatii wajjin wal qabatan dhimma dhuunfaa isaanii wajjin wal qabsiisnee isinii dhiyeessine kana fakkaata. Dhimmi gaa'elaa, dhimmi cidhaa akkuma kanas immoo dhimmi dargaggootaa, dhimmi maatii isa kana duwwaa miti. Akkuma jenne yoo nu barreessitan gaaffiiwwan garaagaraa qabdan akkan isaaniin gaafadhu barbaadan yoo nu barreessitanii isaaniin gaafachuudhaaf ani qopheedha. Isaanis immoo isinii deebisuudhaaf akkasiin barattanii fi nunis qopheedha. Egaa yeroo kan biraa irra deebinee akka wal agarru abdii guddaan qaba. Sagantaa keenyaarraa Leencii Cuukkoon ispoonsara nu taateetti guddaa goonee isaan galateeffannaa. Sagalee qulqulluu kana fakkaatu fakkii akkana bareedu viidiyoo akka kanaatiin kan isin biraan gaan Red Media and Production isaaniinis baay'ee galateeffannaa. Bilbila isaanii addana jala isinii keenyarraa bilbiltanii isaanii wajjinis hojii barbaadan hojjechuu dandeessu. Yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin deebinee hanga wal agarrutti qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachiisummataa Boronaan ture nagaa waaqayyootiin jiraadha.